Nagaanii fi araarri Waaqayyoodhaa lafaaf biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba Waaqaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoonni nu gargaaree yeroo kana nuuf kenne maqaan isaa haa ulfaatu. Egaa Waaqayyo guyyaa kaleessaa nutti dubbateera. Yesuus Kiristoos mana keenya seenee ulfina akka inni fudhatu, nu oolchee ulfina akka fudhatu, nu gargaaree ulfina akka fudhatu kaleessa Waaqayyoo waan gurguddaa nutti dubbateera. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Namoota baay'eedhaafis immoo fayyinni ta'eera. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa har'as immoo sagalee Waaqayyoodhaa qabadhee dhiyaadheen jira. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Egaa macaafa qulqulluu keenya keessaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa kaasnee walii wajjiniin in ilaalla. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Ergaa gara waldaa Efesoonitti ergame walii wajjin ilaalla. Ergaa kana keessatti ofii keenya ilaalla jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Garuu wanta jedhutu jira kutaa kana keessatti jechuudha. Garuu wanta jedhatu jira. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Garuu waan jedhamutu jira. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Mee walii wajjin sagalee kana in ilaalla. Egaa kutuma kanarra dhaabadheetan kan isin tajaajilu Waaqayyoo maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Ergichi akkas jedha. Gara ergama waldaa Efesoonitti ergaan kun isaa harka isaa mirgaatti urjoota 7 qabatee baattuu ibsaa 7 gidduu deddeebi'uuti jedhiitii caafi jedha. Inni kuni waa'ee olaantummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos agarsiisuudhaaf guddummaa isaa gaafa agarsiisu harka isaa mirgaa keessa urjii meeqatu jiraadha? Urjii 7tu jira. Urjii 7 harka isaatti qabate waa'ee guddummaa isaadha. Urjoonni 7 gaafa hiikaman immoo waldaa 7tti hiikamu jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Inni waa'ee isa kanaadha. Lakkoofsi 2 irratti akkas jedha. Ergichi hojii kee wanta ati itti dadhabdu obsaan danda'uu keessa namoota hamoota immoo caluma jettee akka ati hin dhiifne warra ergamoota utuu hin ta'in nuyi ergamoota ofiin jedhanis qortee ilaaltee sobduu ta'uu isaanii akka argite ani beekaa jedha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Ati obsaan akka dandeessu maqaa kootiifis jettee akka baattu kanas akka ati hin dadhabinii ani beekaa jedhee waa'ee waldaa Efesoon kanaaf ergaan ishiidhaaf barraa'e xalayaan waldaa kanaaf barraa'e in dubbata jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Xalayaan waldaa kanaaf gaafa barraa'u waa'ee waldaa kanaa, guddina waldaa kanaa, jabina waldaa kanaa, hojii waldaa kanaa, tattaaffii waldaa kanaa hin dubbata jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Waldaa kana keessatti wantoonni ilaallu baay'ee jira. Fakkeenyaaf ergichi ani wanta ati itti dadhabdu beekaa jedha. Wanta ati dadhabdu beekaa. Obsaan danda'uu kee nan beekaadha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. As keessa wanti waldaa kanaaf jedhame keessa waldaa kana keessatti waan jiru keessaa yookaan immoo waldaa kana keessaa wanti waldaa tanaan jedhame keessa tokko obsaan dandeessatti hin jedhe. Obsa qabdaa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Karaa tokko waan tokko isin hubachiisuun barbaada. Akka na dhaggeeffachuudhaaf isiniif ta'utti jechuudha. Wal hubachuun baay'ee barbaachisaadha dursine. Amma waldaa Efesoon gaafa jedhu biyya Efesoon keessatti kan argaman amantootadha. Malee gamoo miti. Gamoo harki namaa hojjete miti. Amma immoo ani kanan itti dubbachaa jiru saba Waaqayyoo biyyoota Arabaa adda addaa keessatti bittinnooftanii jirtan kanattan dubbachaa jira jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Haala kanaan immoo sagantaa kanarratti kan argamtan Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Sagantaa kanarratti kan argamtaniitu amma sagantaa kana warra qoodamaa jirtanittan dubbachaa jira jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Ergaan kun jalqabatti biyya Efesoon keessatti waldaa argamtu saba argamanitti
kan ergame jechuudha. Saba argamanitti kan ergamedha. Sabatti dubbatame. Saba malee gamoo miti jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Kanaaf ergaan kun namaaf kan inni barraa'e. Har'as kan itti dubbachaa jiru ani namattan dubbachaa jira. Sinittan dubbachaa jira. Warra dhageessan sinittan dubbachaa jira jechuudha. Biyya adda addaatti facaatanii kan jettan biyyoota Arabaa, Ameerikaa, biyyoota garaagaraa keessatti facaatanii sagalee kun garuu kan sin dhaqqabaa jirudha jechuudha. Biyya kam keessa yoo jiraadha, Itoophiyaallee jiraadha. Sagaleen kun kan sin dhaqqabaa jiru isinittan dubbachaa jira. Wal hubachuudhaaf jechuudha. Wal hubachuudhaaf akka wal biran dabarre waldaatti dubbataa jira gaafa jennu waldaa jechuun namni tokko mataasaatti waldaadha. Namni dhuunfaa tokko mataasaatti waldaadha. Waldaa jechuun maal jechuudha? Mana waaqaa jechuudha. Namni tokko mataasaatti mana waaqayyooti jechuudha. Kanaaf namoota biyya Efesoon keessa jiran kanaani obsaan warra danda'an ta'uu isaanii ragaatu ba'ameef. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Eessaa ragaan ba'ameef yoottanii ol waaqayyo biraa ragaan Yesuus Kiristoos biraa ragaan kuni kan dhufeef. Kan qabatee dhufe ergamaa waaqayyooti. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Ergicha qabatee kan dhufe ergamaa waaqayyooti. Ergichi biraa kan dhufe waaqayyo isa teessoorra taa'ee jiru sana biraa dhufe jechuudha. Waaqayyo isa guddicha biraa dhufe. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraa dhufe. Isa urjoota torba harka isaatti qabatee jiru. Yesuus biraa ergame ergichi jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Garamitti ergame? Gara waldaa Efesoonitti ergame. Biyya Efesoon keessa jirtu keessatti, waldaa Efesoon keessatti argamtu keessatti kan inni barraa'e jechuudha. Sabni biyya sana keessa jiru gooftaa Yesuus Kiristoositti kan amanan warra obsaan danda'anidha. Rakkina baay'eetu jira, ari'atama baay'eetu jira, yaaddoo baay'eetu jira, lola baay'eetu jira, miidhama baay'eetu jira, lubbuu baduu baay'eetu jira. Garuu kanuma hunda keessatti obsaan ta'anii wangeela waaqayyoo warra lallabanitti ergaan kun kan inni ergame. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Rakkina ciccimaa keessa, ari'atama ciccimaa keessa, yaaddoo ciccimaa keessa dhaabatanii warra wangeela Kiristoos Yesuus hojjetanitti ergaan kun kan ergame jechuudha. Har'a isinittan dubbachaa jira. Biyyoota adda addaa keessa kan jirtan, rakkina adda addaa keessa kan jirtan, dhiphina adda addaa keessa kan jirtan, rakkina keessan keessatti obsa godhadhaa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Obsi baay'ee barbaachisaadha. Yoo obsitan malee rakkina biyyoota hambaa kana keessaa darbuu hin dandeessan. Yoo obsitan malee dhiphina biyyoota hambaa kana keessaa darbuu hin dandeessan. Garuu yoo obsitan rakkinatu isinirra darba malee isin rakkina san faana hin darbitan. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Rakkinni akka isin dhiisee darbu yoo barbaaddan, rakkinni akka isin bira darbu yoo barbaaddan, iddoo jirtanitti, biyya jirtanitti, haala keessa jirtan keessatti, rakkina keessa jirtan keessatti dhaabadhaatii gooftaatti obsaa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wanti obsa sin fixachiisu baay'een isaa jiraachuu danda'a. Wanti abdii sin kutachiisu baay'een isaa jiraachuu danda'a. Achuma keessatti garuu rakkinni sun sin gatee akka sin bira darbuuf isin obsaatii dhaabadhaa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Obsaa iddoo sanatti. Yoo isin obsitan rakkinni sin bira darbee deema. Waa'ee obsaa waan tokko dubbachuun barbaada. Abboonni keenya yommuu mammaakanii obsi dhagaa affeelaa jiru. Dhagaatu affeelama osoo hin taane, dhagaan hin affeelama osoo hin taane, obsi bu'aa akka inni fiduu danda'u. Obsi bu'aa guddaa akka inni fiduu danda'u waan hin danda'amne akka dandeessisuu danda'u. Waan hin danda'amne tokko gara danda'amuutti akka fiduu danda'u abboonni keenya waan beekaniif obsi dhagaa affeelaa jedhanii nutti dubbataniiru. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Obsi maal godha? Dhagaa affeelaa jedhanii abboonni keenya nutti dubbataniiru. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Obsi maal godha? Dhagaa affeelaa jedhan. Inni biraa ammoo abboonni keenya yommuu mammaakanii obsaanii aannan goromsaa hin dhugaa. Obsaan maal godha? Aannan goromsaa dhugaa. Goromsi dafeetoo rimaa hin qabatu.
dafeeri maan fuudhu goromsi. Hin tura baay'ee abdii nama kutachiisa. Rimaallee deddeebisuudhaan baay'ee nama rakkisa. Kanaaf nama obsetu aannaan goromsaa dhugaa jedhanii abboonni keenya mammaaku. Mammaaksi abboota keenyaa kuni kan akkasumaaniiti isinitti hin fakkaatin. Itti yaadamee waan dubbatamedha. Iyyesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf obsi baay'ee tokko gaariidha obboleessaa koo obboleettii koo. Rakkinuma keessa jirtu keessatti rakkinni hin darbaati obsi. Lola keessa jirtu keessatti lolli sun hin darbaati obsi. Wanni hin dabarre hin jiru biyya lafaa kana keessatti. Hin darba hundumtisaa yeroo isaa eeggatee darba. Abboonni keenya yommuu dubbatanii maal jedhu? Bishaan darbuuf ka'e sin nyaatini, jaarsi du'aaf ga'e sin abaariini. Bishaan darbuuf nyaatamuu irraa bishaanichi yaa darbu obsi. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Bishaanichi akkasirra darbuuf maal ta'e obsi. Jaarsi du'ee ga'e immoo akka sin abaarrabe xuxuxxeen aarsini obsi bira darbi. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Hagam yoo si miidhe iyyuu jaarsi akka inni sin abaarreef callisi. Innuu darbuutti ga'eera. Du'aaf ga'eera waan ta'eef. Bishaanis amma yoo guute booddeen darba. Waan darbuuf jettanii wanta hin dabarre keessan seeninaa. Kanaaf obsuu qabdi waldaan tuni. Obsa hin qabdi. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Obsa hin qabdi waldaan tuni. Obsaan dandeessi waa hundumaa. Namoota hamootas immoo cal jettee biran dabartu. Jal'aadhaan jal'aa jettiin. Hattuudhaan hattuu jettiin. Sobduudhaan sobduu jettiin malee biran dabartu. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Kana yommuu gootu immoo akka ijoollee biyyoota adda addaarra jirtan, biyya Itoophiyaa keessas kan jirtan, ijoollee miidiyaa kanneen bara keenyaa kana jechuudha. Akka ijoollee miidiyaa bara keenyaa kana miti. Kan ishiin ittiin maal gootu? Jal'oota ifattu akka kan keessan kanatti miti. Sin amma ijoolleen miidiyaadhaa kuni baay'ee wanta baay'ee nama hin gammachiifne tokko yommuu sin raawwattan nan arga. Gaarii miti. Sin gorsuun barbaada. Namni tokko yoo hate paastarii haa ta'u, raajii haa ta'u, farfataa haa ta'u, wangeelaa haa ta'u, amanaa haa ta'u, nama kamuuyyuu haa ta'u, nama biyya geggeessu haa ta'u, eenyumaayyuu nama kamuu nama haa ta'u. Namni tokko balleessee yoo argame, balleessaa isaa sanas qabatamaan irratti yoo argitan iyyuu uummata afootti baaftaniitoo hin salphisnaa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Sababni isaa maaliif isinitti fakkaata? Namni suni balleessaa isaarraa baratee deebi'uu danda'a. Barateen deebi'u yoo ta'e iyyuu namni akkasii yookaan immoo namni jal'aan barri isaa dheeraa miti. Barri isaa gabaabaadha. Nama jal'aa isa barristi gabaabbatee ati miidiyaatti baastee maqaa yoo balleessitu sababa nama jal'aa maqaa balleessiteef, sababa nama xuraa'aa maqaa balleessiteef gatii nama sanaa sirraa barbaadama. Kanaaf namni jal'aan ofiisaafiyyuu hin du'a waan ta'eef, ofiisaafiyyuu hin bada waan ta'eef, namni dogongora hojjetu, namni waan hin taane godhu ofiisaatiyyuu hin bada waan ta'eef jal'oota miidiyaatti baastanii arrabsaan oolinaa. Isin qulqulloota tarree jal'ootaa hin dhaabatinaa. Gorsaa al tokko gorsaa, al lama gorsaa, al sadi gorsaa, haga dandeessanii immoo gorsaa. Hin didaniituma isaanitti kan deeman yoo ta'e isaantu gatii isaanii fudhata. Waldaa kiristaanaatii kaasee hamma warra biyya geggeessanitti gorfamanii kan hin deebine yoo ta'an gatii isaanii fudhachuudhaaf jiru. Isin garuu xuwwaa isaanitti hirmaatinaa, xofoo isaanitti hirmaatinaa.
qodaa isaaniitti hirmaatina, yaada isaanii keessa hin galina, isaan ceephaa'uudhaan, isaan loluudhaan sunuu jal'oota hin ta'ina. Isinuu amala isaanii akkam fudhanneef of eeggadhaa. Miidiyaatti baasuudhaan, arrabsuudhaan ijaa ba'uun hin danda'amu. Ijaa kan ba'u Waaqayyo inni isaan uume jira. Jal'oota ija kan isaan ba'u. Kanaaf waldaan kuni saamtotaan, hattootaan, jal'ootaan warra ergamoota ofii hin ta'in, ergamoota ofii hin jedhanin sobduu ta'uu isaanii qortee laaltee adda baastee sobduudhaasni jetteeni jirti. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaa baata. Yesuus inni guddaadha. Maqaa balleessuudhaan osoo hin taane. Eeyyeen gochaa namni tokko godhee irratti arguu dandeessu. Qabatamaan irratti arguu dandeessu. Balleessaa isaa qabatamaan arguu dandeessu. Garuu obsa hundumaan waldaan tuni obsa hundumaan gorsiti. Akka wamala waldaa kanaatti obsa hundumaan maal gochuu qabdu? Gorsuu qabdu. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaa baatu. Yesuus inni guddaadha. Gorsaa malee dabarsitan hin laatinaa. Boleessa kee dabarsitee yommuu kennitu ofii kee dabarsitee akka kenniteetti ilaaluu qabda. Macaafni qulqulluu yommuu dubbatu ati huuba ija boleessa kee keessatti laaltee kan jirtu si keessa immoo utubaatu jira. Jirma guddaatu si keessa jira. Obboleessa kee keessa garuu citaatu jira. Huubatu jira. Si keessa garuu jirmatu jira. Boleessa koo obboleettii koo osoo hin beekin osoo beektu kiyyootti galaa jirta. Kiyyootti galaa jirta. Kanaaf isin gorsuun barbaadan akka nama Waaqayyoo tokkootti nama tokko balleessee yommuu argitan haga dandeessan gorsaa. Yoo inni dide karuma isaa dhiisaa malee baaftanii sallaffafina. Jalloonni baran dheeratanii isinittan hima. Barri isaanii gabaabaadha. Hattoonni baran dheeratanii barri isaanii gabaabaadha. Namni nama saamu, namni nama hatu barri isaa baay'ee tokko gabaabaadha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Ees gayyuu hin ga'u. Iddoo tokko ga'ee hin dhaabata. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Namoota hamoota caluma jettee akka ati hin dhiifne warra ergamoota otoo hin ta'in ergamoota ofiin jedhanis qortee ilaaltee sobduu ta'uu isaanii akka argite ani beeka. Ati obsaan akka dandeessu maqaa kootiifis jettee akka baattu kanas akka ati hin dadhabini beeka. Ammallee obsa kanatti deebisee dubbataa jira. Lakkoofsa 3 irratti jechuudha. Obsa kana ammallee irra deddeebi'ee itti dubbachaa jira waldaa kanatti. Akka obsite beekaa. Kana hundumaa akka ati obsite beekaa. Akka ati hin dadhabinis beekaa. Hojiitti baay'atee jira. Eeyyen hojiitti baay'ate hundumaa keessatti obsaan jettee addee waldaa hojjettu turte. Yaa saba Waaqayyoo iddoo adda addaa biyya adda addaa irra kan jirtan. Dhuguma obsa hundumaan hojjechaa jirtu hojii Waaqayyoo. Obsitanii bira dabartanii hojii Waaqayyoo hojjechaa jirtu. Moo dabarsitanii wal gurguraa jirtu. Moo abdii kutattanii hojii wangeela lafa keessanii jirtu. Obsa qabdu. Rakkina keessan keessatti obsaa. Wanta sin mudate hundumaa keessatti obsaa. Yoo obsitan hin ceetu. Yoo obsitan bira dabartu. Yoo obsitan Waaqayyo bira sin dabarsa. Rakkina bira Waaqayyo sin dabarsa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waldaa kanaan hojii kee beekaanii. Wanta ati itti dadhabdu beekaanii. Obsaan danda'uu kee nan beekaa jedhee Waaqayyo olii gubbaadhaa ragaa bahaaf. Lakkoofsa 4 irratti garuu waldaa kanaanii waan jedhu tokko qaba. Garuu dubbiin duratti isiniin jedhe sun ishee kanaadha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Obsa qabaattanii waa hundumaa dandeessanii jal'ootaas ifattanii hojii Waaqayyoo hundumaas hojjettanii Waaqayyo garuu wanti isiniin jedhu jira laataarra. Obboleettii koo garuu wanti Waaqayyo siin jedhu jira laata. Garuu waan siin jedhu qaba. ሁሉ ነገር ሰርታችሁ በእግዚአብሔር ፊት ሁሉ ነገር አድርጋችሁ እግዚአብሔር ግን ነገር ግን የሚልባችሁ ነገር ይኖር ይሆን? ጅራታ አላት።
wanti garuu Waaqayyo isiniin jedhu wayii jiraataa laata? Nagar ግን jedhee Waaqayyo wanti isin irratti dubbatu wayii jiraa laata? Waldaan tuni garuu rakkina wayii qabdi. Waan gatte wayii qabdi. Waan dhiiste wayii qabdi. Duraan qabdi har'a hin gatte. Isa kaleessa qabdu har'a garuu hin qabdu. Maal kaleessa qabdi? Maal har'a dhabde jennee gaafa laallu garuu jaalala isa dur qabda turte sana dhiisuu kee sirraa argadheen jira jedha Waaqayyo. Garuu kaleessa jaalala qabda har'a maaliif dhiiste? Kaleessa na jaalatta har'a na jaalachuu dhiistee jirta. Kaleessa namaaf jaalala qabda har'a namaaf jaalala dhabdee jirta. Kaleessa anaaf jaalala qabda har'a anaaf jaalala dhabdee jirta. Jaalalli wanti jedhamu si keessaa badee jira. Obsa kee bichaatu jira. Obsa bichaa qabda. Jaalalli yoon jiraatin immooyyuu obsi kunillee sirraa fudhatama. Jaalalli yoon jiraatin immoo namoota qortee addaan baafachuu kanallee hin dadhabda. Kanaaf waan tokkoon sitti himaadhaan jaalala duraan qabda turte amma hin qabdu. Anaan hin jaalatta turte amma jaalalli tanaaf qabdu hir'atee jira, hin jiruuyyuu. Boleessa koo obboleettii ko jaalala duraan Waaqayyoof qabdu har'a qabdaa laata? Jaalala duraan obboleessa keef qabdu har'a qabdaa laata? Jaalala duraan biyya keef qabdu har'a qabdaa laata? Jaalala duraan maatii keef qabdu har'a qabdaa laata? Jaalala duraan Waaqayyoo keef qabdu har'a qabdaa laata? Jaalala duraan ofii keetiif qabdu har'a qabdaa laata? Namni ofii isaayyuu hin jibba. Namni ofii isaayyuu dhiisuu eegala. Namni ofii isaa irrattuu ka'uu eegala. Har'a waan tokkoon sin gaafadha. Waaqayyo waldaa kana akkuma itti gaafate, waldaa kanatti rakkina ishee akkuma itti hime, waldaa kanatti rakkina ishee akkuma itti agarsiise, har'aan illee gara keessan kanan dhufe, Waaqayyo irraa ergaa kana fudhadheen gara keessan dhufe, Waaqayyo irraa dubbii kana fudhadheen gara keessan dhufe. Jaalala qabduu isin, yaa saba Waaqayyo jaalalli isin keessa jira. Obboleessa keessan hin jaalattu, diina keessan hin jaalattu, fira keessan hin jaalattu. Macaafni qulqulluun kanaan dura kakuu moofaa keessatti akkas jedha. Seerichi garuu akkas hin turre. Museen namootaaf jedhee seera akkasii baase. Seerichi jalqabatti akkas hin turre. Waaqayyo biraa kan ba'e miti. Museetu gara namootaatti akkasitti fide. Maaliif akkasitti fide yoottani? Namoonni boquu jabeeyyii waan ta'aniif, namoota ajajamne waan ta'aniif, namootaaf furmaata akka ta'uufi waan tokko fide Museen. Gaa'ila irratti gaa'illi akka hiikamu Museetu fide. Waaqayyo biraa akkas hin turre. Gaa'illi akka hiikamu kan fide Museenii maalidhaaf yoo jettanii namoonni yeroo sana boquu jabeessa waan ta'aniif mataan isaanii akka malee jabaadha. Kan hin ajajamneef, kan hin abboomamne waan ta'aniif haadholiin manaa akka isaan hin cunqurfamneef Museen haadhota keessa manaa keessa waan barbaachisu kennaafiti gadi dhiisaa jedhee balbala kana isaanii bane. Garuu seerri akkas hin turre. Yesuus gaafa dhufu akkas miti jedhe hin jabeesse. Inni biraa immoo iyyuu isa amma waa'ee jaalalaa kana diina kee jibbii fira kee immoo jaaladhu jedhamee barreeffameera. Ani garuu isinittan himaadha Yesuus. Diina keessan jaaladhaa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf. Diinota keessan maal godha? Jaaladhaayi jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hin barsiise. Maal jaaladhaa jedhe? Diinota keessan jaaladhaa jedhe Yesuus. Diinota keessan hin jibbinaa jedhe. Kaleessa Museen diina isaanii itti akka adda ba'anii jiraataniif, adda ba'anii gargar ba'anii wal jibbanii wal dhiisanii walirraa goranii akka isaan jiraataniif. Jaalalaa waliin akka hin jiraanne erga isaan hubatee booda jibbaan eega kan walii jiraachuu danda'anii jibbaan akka isaan walii wajjin jiraataniif balbala isaanii bane Museen. Garuu seerri akkas hin turre. Yesuus garuu gaafa dhufee sirreessu isa kan kakuu haaraa, isa kan qaamaa gaaddidduu isa hin ta'in, kakuu moofaan gaaddidduudha. Isa kan qaamaa qabatee gaafa gara keenya dhufu Yesuus maal jedhee? Diina keessanuu jaaladhaa. Yoo inni beela'e nyaachisaa, yoo inni dheebote obaasaa, yoo inni jaare uffisaa.
Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf. Obboleessa koo obboleettii koo diina keedhaaf iddoo qabaadhu. Diina kee jaaladhu. Fira kees jaaladhu. Nama hundumaa akka keetitti jaaladhu jedhama kakuu haaraan. Amma kan jirru kakuu haaraa keessa jirra. Kakuu moofaa keessa hin jirru. Baratti nama jibbinu keessa hin jirru. Baratti diina keenya jibbinu keessa hin jirru. Daabiloosiin malee wanta jibbinu hin qabnu. Diina keenya namoota kan jibbinu miti nuti. Diina keessa jibbaa isa jedhu isa namootaa fi namoota gidduutti diinummaa uumamedha. Diinummaa namootaaf namoota gidduutti uumamedha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Diinummaa obboloota gidduutti uumamedha. Diinummaa kana maal jedhee jaaladhaa jedhe. Hin jibbinaayi. Jaalalaan mo'adhaa jedhe. Jaalalaan mo'aa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf obboloota koo, obboleettii koo, obboleessa koo hin jaalattaati har'a. Jaalalli si keessa jira. Obboleessa kee hin jaalattaa. Obboleettii kee hin jaalattaa. Nama akka diinatti ilaaltu hin jaalattaa. Nama sabaan garsiin garagara ta'e hoo hin jaalattaa. Nama siin adda ta'e tokko hin jaalattaa. Namni hundumtuu nama ta'ee gara biyya lafaa kanaa dhufeera. Hundi isaanii nama ta'anii gara biyya lafaa kanaa dhufan. Nama tokko akka namummaa isaatti hin jaalattaa. Waan inni nama ta'eef iddoo guddaa qabdaaf har'a. Dhuguma jaalalli kun si keessa jira. Waaqayyo guddaa gubbaadhaa gaafa gadi si ilaalu akka waldaa biyya Efesoon keessa jirtu kana, akka namoota biyya Efesoon keessa jirtu kana, atis kan jaalala dhabde taatee waa argamtaa laata? Jaalala jechuun immoo maal jechuudha? Jaalala jechuun maal jechuudha? Hiikkaa jaalalaa xiqqoo ishii keessa siniif hambaa. Jaalala jechuun Waaqayyo mataa isaadha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Jaalala jechuun Waaqayyo mataa isaatu jaalala. Waaqayyo jaalala. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf. Yesuus inni guddaadha. Nama jaalatu keessa Waaqayyotu jiraata. Nama hin jaalanne keessa immoo Waaqayyoon jiraatu. Obboleessa koo obboleettii koo nama jaalattu yoo ta'e Waaqayyo si keessa hin jiru. Namoonni tokko akkas jedhani. Ani Waaqayyoon nan jaaladha siin jedhu. Nama garuu hin jaalattaa gaafa jettee nama hin jaalatani. Namoonni nama hin jaalanne immoo Waaqayyoon jaalachuun isaanii hin jiruudha jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Waaqayyoon jaalachuu kee kan mul'istu nama jaalatteeti. Namaaf jaalala qabdaa. Namaaf bakka qabdaa. Namaaf iddoo qabdaa. Obboleessa koo si gaafachaan jira. Obboleettii koo si gaafachaan jira. Mee gaafii kana naafuu deebisi. Waaqayyo gaafa si gaafatee hoo maal jetta? Ani tajaajilaa Waaqayyo gaafa si gaafadhu kan itti qaanofte. Waaqayyo immoo gaafa si gaafate maal jetta? Ani nama murtee tokko sinitti laachuu hin danda'u. Waaqayyo garuu murtee sinitti laachuu danda'a. Waaqayyo garuu waldaa kana waan jedhee qaba. Gara booddeetti siqnee ilaalla. Waan jaalala kana yoo ishiin kan hin deeffanne ta'e, jaalala kanatti kan ishiin hin deebine yoo ta'e, Waaqayyo waldaa kana waan ishiidhan jedhee qaba. Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Qabdaati. Obboleessa koo jaalala qabdaa, obboleettii koo jaalala qabdaa. Hin jaalattaa. Jaalalli hin jiru taanaan Kiristoos keessa hin jiru jechuudha. Salphaadhumatti. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jaalalli hin jiru taanaan Kiristoos keessa hin jiru. Michoota koo warra hafuuraan hin dubbanna jedhan hundumaa hin amaninaa. Hin amaninaa. Warra maal godhan jedhan hafuuraan hin dubbanna jedhan hundumaayyuu hin amaninaa jedha Macaafni Qulqulluun. Hin amaninaa jedha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hafuuraan warra hin dubbanna jedhanii hin amaninaayi. Waaqayyo biraa yoo ta'e itti fufuudhaaf jira. Waaqayyo biraa yoo hin taane garuu hin hafaa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Obboloota koo. Warra hafuuraan hin dubbanna jedhan garuu warra jaalala of keessaa hin qabne hin amaninaa. Jaaladhaa isinis nama jaalalaa ta'a. Warra hafuura jaalalaa of keessaa qaban wajjiniin immoo hidhata godhadhaa. Tokkummaa godhadhaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Jaalala isa dur qabda turte sana dhiisuu keessa irratti argadheera.
Ximootiyoos tokkoffaa Ximootiyoos 5:12 irratti sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Kakuuta akkasiif galan cabsuu isaaniitiif yakki itti muramaadha. Kakuuta akkasiif galan cabsuu isaaniitiifis yakki itti muramaa. Sin jaaladha jennee Waaqayyoof kakuu galle. Sin jaaladha jennee Waaqayyoof kakuu galle. Waaqayyoon jaalachuu immoo nama jaalannee agarsiifna. Waaqayyoon jaalachuu keenya maal goone agarsiifna? Nama jaalannee agarsiifna. Kanaafi kutaa kanarratti sagalee Waaqayyoo kakuuta akkasii galanii yoo cabsanii yakkatu itti muramaa jedha. Obboleessa koo obboleettii ko Waaqayyoof kakuu galtee kakuusaa cabsiteerta. Sababni isaa jaalalli si keessan jiru waan ta'eef, jaalachaan jirtu waan ta'eef, jibbaan guuttamtee jirta waan ta'eef. Namni amma yeroo kana keessatti inni kun biyya jibba, inni kun nama jibba, inni kun naannoo jibba, inni kun aadaa jibba, inni kun saba jibba. Sabaa wal qooduun, naannoo wal qooduun, biyyaa wal qooduun baay'ateera. Seexanni ajandaa baay'ee bocee nutti fidee jira. Seexanni ajandaa baay'ee bocee nuuf kenneera. Ajandaa seexanaa keessa oolla. Hojii seexanaa keessa oolaa jirra. Maaliif abboloota koo maaf keessaa hin baane? Ekelee jibbi jedhee yoggaa seexanni sitti fide ati maaf jibbita? Nama tokko jibbi, saba tokko jibbi, biyya tokko jibbi jedhee seexanni gaafa fidee sitti laate ati maaf fudhatta? Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Jibbuun nuuf hin kennamne. Jibbi nuuf hin kennamne. Nu akka jibbinuuf miti lafa kanarra kan jiraan. Jibbuudhaaf lafa kanarra hin jiraan. Jaalachuudhaaf lafa kanarra jiraan. Jaalalaanis immoo ni beekamna. Ijoollee jaalalaas jedhamnee waamamna. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Ammas maalirraa akka kufte yaadadhu, yaada garaa keetii geeddaradhu, hojii isa dura hojjechaa turte sanas hojjedhu. Kana yoo gochuudhaa baatte garuu ani sitti nan dhufa, baattoo ibsaa keetii iddoo isaatii nan butaa jedhee waldaa kanatti dubbata. Ammas maalirraa akka kufte yaadadhu. Maalirraa kufte obboleessa kooti? Jaalalirraa kufte moo? Tokkummaarraa kufte moo? Ayyaana Waaqayyoo irraa kufte moo? Ulfina Waaqayyoo irraa kufte moo? Maalirraa kufte? Wanta irraa kufte sana beektaa? Bakka itti kuftee jirtu beektaa? Jaalalatu si keessaa dhabame. Maalirraa akka kufte yaadadhu. Yaada garaa kee geeddaradhu. Hojii dura hojjechaa turte sanas hojjedhu. Kana yoo gochuu baatte garuu ani sittan dhufa, baattuu ibsaa keetii iddoodhaa nan fuudhaa. Baattuu ibsaa keetii iddoodhaa nan fuudhaa. Irra deebi'een dubbadhaa. Baattuu ibsaa keetii iddoodhaa nan fuudhaa. Baattuu ibsaa keetii iddoodhaa nan fuudha jechuun kuni maal jechuutti akka hiikamu isinittan hima. Maal jechuu akka inni ta'e baattuu ibsaa keessanan iddoodhaa fuudha inni jedhu kuni maal jechuu akka inni ta'e gaafan isiniif hiiku kaleessa dukkana keessaa gara ifa dinqisiisaatti Waaqayyo nu yaame. Abaarsa keessaa gara eebbatti Waaqayyo nu yaame. Dukkana keessaa gara ifaatti Waaqayyo nu yaame. Abaarsa keessaa gara eebbatti Waaqayyo nu yaame. Kalee dukkana keessa turre yaadadha. Kalee abaarsa keessa turre yaadadha. Har'a gara Waaqayyoo dhufnee jennaan nu ife. Har'a gara Waaqayyoo dhufneerraan eebbifamneerra. Baattuu ibsaa keessaniin bakkaa fuudha gaafa jedhu dukkana kaleessattan sin deebisaa. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Dukkana kaleessattan sin deebisaa jechaa jira macaafni qulqulluun. Dukkana kaleessatti deebi'uun hin jirti. Macaafa qulqulluu irratti Galaatiyaa 5:5 irratti akkas jedha. Birmadummaatti akka nuti jiraannuuf Kiristoos Yesuus birmaduu nu baasee jedha. Kanaaf jabaadhatii dhaabadhaa, deebitanii waanjoo garbummaatiin hin qabaminaa jedha. Agartanii deebi'anii waanjoo garbummaa jalatti deebi'uun hin jira jechuudha. Garbummaa biyya lafaa keessaa baane isaanitti deebi'uun hin jira jechuudha. Yoo maal taane, yoo dhaabachuu baanne, jabaanneen dhaabannu yoo ta'e, kanaafis jabaadhatii dhaabadhaa. Maal akka hin taaneefi waanjoo garbummaa sanatti akka hin deebineefi. Obboleessa koo obboleettii koo deebitee qabamuun hin jira.
kiyyoo diinaatiin deebitee qabamuun hin jira. Harka diinaa keessaa Kiristoos Yesuus birmaduu si baaseera. Birmadummaa argatte sana keessaa gara garbummaa sanaatti deebi'uun kee wanta hin oolledha. Yoo jaalala kee eeggattu ta'e, yoo tokkummaa kee eeggattu yoo ta'e, amala kee eeggattu yoo ta'e, iddoo sanatti si deebisa. Bakka sanatti deebi'uun kee waan hin oolledha. Bakka sanatti deebi'uun rammooyyuu raawwataniituma du'uu wayya. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Du'a keessaa gara du'aatti deebi'uun, du'a keessatti deebi'uun, du'a keessaa yaamamni du'umatti deebi'aa jirra jechuudha. Kiristoos Yesuus garuu du'a keessaa garamitti nu yaame? Gara jireenya bara baraatti nu yaame. Amma du'a keessaa gara du'a bara baraatti deemaa irraa jechuudha. Jaalalli nu keessa hin jiru yoo ta'e, jaalala jechuun Waaqayyoodha. Waaqayyo nu keessa hin jiru yoo ta'e, garamitti akka deemaa jirru kallattii keenya ilaalaa. Obboloota koo sinan gorsa. Akka abbaa hafuuraa tokkootti sinan gorsa. Akka obboleessa hafuuraa tokkootti sinan gorsa. Dhagaa galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Jaalala qabaadhaa. Jaalalaan deddeebi'aa. Jaalala dhabdeetii waldaan kun dukkanattan si deebisa kan jedheen. Waaqayyo dukkanattan si deebisa kan jedheen. Jaalala dhabde. Waaqayyo gara ifa dinqisiisatti yaame. Ifni dinqisiisan eenyudha? Waaqayyo mataa isaadha. Gara ofii isaatti namoota yaame Waaqayyo. Eega inni isaan keessa hin jiraanne maal ta'uu ishii ture? Gara maalitti deebi'uu ishiiti? Gara dukkanaatti deebi'uu ishiiti. Waaqayyo araara nuuf haa godhu. Gooftaan nu haa gargaaru. Ammas waldaa kanaan waa jedhaani. Lakkoofsa 6 irratti utuma ta'uu iyyuu waan tokko immoo qabda. Inni immoo hojii warra niqolootaa isaan jibbuutis hin jibbitaa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Isaan jibbuutis hin jibbitaa. Hojii warra isa kan biyya lafaa kana isaan jibbu atis immoo hin jibbitaa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yaa Waaqayyo, ani warra si jibban jibbuure, warra si irratti kaanii irra ani hin ciggaa'uure, jibbaa guutuu isaanii nan jibbee, isaan diina anatti ta'aniiru jedha Daawit. Daawit faarsaa isaa 139 lakkoofsa 21 hanga 22 keessatti. Warra Waaqayyootti hin tolle, warra Waaqayyoofis hin tolle. Isa Waaqayyo jibbu hin jibbiti waldaan tun. Wanta Waaqayyo jibbu hin jibbiti. Wanta Waaqayyo jaalatus immoo iyyuu hin dhabde. Wanta Waaqayyo jaalatu immoo jaalachuu qabna. Wanta Waaqayyo jibbu jibbuun sirriidha. Wanta Waaqayyo jaalatu immoo jaalachuu qabna. Jibbumaan guutuu hin qabnu. Jibbumaan guutuu hin qabnu. Jaalalaanis immoo iyyuu guutuu qabna. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Jaalalli illee nu keessaa mul'achuu qaba. Namoota jaalalaas ta'uu qabna. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Jaalachuu qabna. Namoota jaalalaas ta'uu qabna. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namoota jaalalaa taanee argamuu qabna. Jibbaan guutamuu hin qabnu. Jaalalaan guutamuu qabna malee. Jibbi nurraa fagaatu maqaa Yesuusiitiin. Isa Waaqayyo jibbu bichaa jibbina nuti. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Nuti hojii sheexanaa bichaa jibbina. Hojii sheexanaa bichaa jibbina. Namaa wajjin walitti bu'iinsa hin qabnu. Isa foon uffate wajjin walitti bu'iinsa hin qabnu. Lakkoofsa 7. Namni gurra qabu isa Hafuurri Qulqulluun waldoota kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u. Isa namni akka kana sitti dubbachaa ture kana namni gurra qabu haa dhaga'u. Obboleessa koo obboleettii koo gurra yoo qabaatte dhaga'i. Obboleessa koo obboleettii koo gurra yoo qabaatte dhaga'i. Ergaan kun ergaa yerooti. Yeroo kanatti Waaqayyo si deebisuu barbaade. Yeroo kanatti Waaqayyo si leenjisuu barbaade. Yeroo kanatti Waaqayyo gara ofiitti si deebisuu barbaade. Yeroo kanatti Waaqayyo si eebbisuu barbaade. Yeroo kanatti Waaqayyo jaalalaan akkati guutamtu barbaade. Kanaaf ergaa kana Waaqayyo gara keetti erge. Gurra yoo qabaatte obboleessa koo dhaga'i. Gurra yoo qabaatte obboleettii koo dhaga'i.
Isa hafuurri qulqulluun dubbatu waldaa kiristaanaatti dhaga'a. Waldaa kiristaanaa kan taatan hundumti keessan namnidha kan dubbii kana dhaga'aa jirtu. Kiristoositti kan amante ati waldaa kiristaanaatti dhaga'i. Dhaga'i dhaga'i dhaga'i. Dhaga'i barichi bara dhumaatti dhaga'i. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Bara biyyi lafaa kun jibbaan guutamtutti ijoolleen Kiristoos jaalalaan guutamuu qabu. Jibbi biyya lafaa keessatti hin baay'ata, macaafni qulqulluunis ni dubbata. Warri biyya lafaa kanaa hin jibbu, macaafni qulqulluunis ni dubbata. Isin ijoolleen Kiristoos garuu jibbuu hin qabdani. Yoo jibbitan ta'e biyya lafaatti deebi'uu keessanii beekaa. Jaaladhaa jaaladhaa jaalalaan beekamaa. Bartoota koo ta'uun keessan jaalala keessanii immoo beekama jedha Yesuus. Jaalalaan beekamna nuti. Kan Kiristoos ta'uun keenya, mallayaan keenya kan ittiin adda baanu, alaabaan nutiin addaan baanee ittiin beekamnu, alaabaan moo'icha keenya, faajjiin moo'icha keenya jaalala jedhama. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Faajjiin nuti ol kaasnee mul'isuu qabnu yeroo hundumaa iddoo kamitti faajjiin keenya inni ol ka'ee mul'atu jaalala jedhama. Jaalala 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 jaalala. Jaalalli immoo Waaqayyo. Boleessa koo boleettii koo dammaqi 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 yaa isa raftu dammaqi Kiristoos siif ibsa. Dammaqi iddootti rafaa jirtu keessaa ka'i. Hirriiba kee keessaa ka'i obboleessa koo. Ka'i obboleettii koo Waaqayyo akkasii ibsu yoo barbaadde. Ka'i hirriiba keessa jirtu keessaa. Ka'i Waaqayyo ibsaa si ibsa. Ka'i Waaqayyo gaafii kee deebisa. Ka'i Waaqayyo abaarsa kee cabsa. Ka'iitii jaalachuu eegali. Jibba keessaa ba'i. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yoo deebitanii iddootti yoo deebitan hojii keessan duraanii immoo yoo hojjettanii badhaasa jiru immoo dhaggeeffadhaa. Lakkoofsa 7 gara dhumaa isaatti. Isa moo'eef muka ija isaa nyaatanii jiraatan. Isa jannata Waaqayyoo keessa jirutu nyaachuun in kennamaafi kan jedhu galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaan isa moo'eef biyya lafaa kana isa moo'eef jaalalaan isa keessa hulluuqeef obsa qabaatee jaalala qabaatee biyya lafaa kana moo'atee nama keessa hulluuqeef badhaasatu jira. Badhaasichis maalidha? Muka ija isaa nyaatanii jiraatan. Maal isaa nyaatanii jiraatan? Ija isaa nyaatanii jiraatan. Eessatti kan argamu? Jannata keessatti kan argamu. Jannata Waaqayyoo keessatti kan argamu. Nyaachuun hin kennamaafi. Akka nyaatuuf hin kennamaafi. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidha. Nyaata jireenyatu kennama jechaa jira. Nyaata jireenyatu siif kennama. Muka jireenyatu siif laatama. Munni jireenyaa si kennu siif kennama. Nyaanni jireenyaa siif kennama. Badhaasa qabda. Lafa kanarratti yoo mo'attee dabarte gubbaatti badhaasa qabda. Kiristoos biratti badhaasatu si eeggata. Nama moo'uu hin badhaasatu kennamaafi. Laalaa badhaasa warra biyya lafaa kana laalaa. Namni tokko fiigee qixxee keessatti dhaabanii shallaman. Erganii xumuree booda shallamu. Erganii xumuree booda badhaasu. Badhaasa kan kennamiifi fiigicha isaa arganii xumuree booddee kennuufi. Fiigicha isaa arganii xumuree booda xumura irratti tokkoffaa kan ba'e, lammaffaa kan ba'e, sadaffaa kan ba'e jedhanii maal godhu? Ni badhaasu. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Boleessa koo obboleettii koo badhaafamuudhaaf jirta. Badhaafamuudhaaf jirta. Badhaafamuudhaaf jirta. Yaa saba Waaqayyoo badhaafamuuf jirtu. Qulqulloonni saba Waaqayyoo badhaafamuuf jirtu. Warri hamma dhumaatti jaalattan, warri hamma dhumaatti dhaabattan, warri hamma dhumaatti gooftaa keessan eegdan, gooftaan keessan badhaasa qabatee isin eegaa jira. Yesuus Kiristoos badhaasa qabatee isin eegaa jira. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hamma dhumaatti nama jaalalaa ta'a. Hamma dhumaatti dhaabadhaa. Obboleessa keessan gammachuu urgeedha. Lakkoofsi bilbila kootii duwwaa 912 99 1049 yottan argachuu dandeessu. Irra isinii deebi'a. Obboleessa keessan gammachuu urgeedha. Lakkoofsi bilbila kootii duwwaa 912 99 1049 yottan argachuu dandeessu. Waaqayyo laabantii Waaqaa banee isinaa eebbisu. Egaa sagalee kana akka dhageessaniin hojiirra oolchuudhaaf ka'a. Dhaga'uu duwwaadhaan warra of gowwoomsan hin ta'inaa. Warra dhaga'uu duwwaadhaan of gowwoomsan jedha macaafni qulqulluun. Warra san hin ta'inaa. Warra dhaga'anii hojiirra oolchan ta'a.
warra dhagaanii itti jiraatan ta'a. Warra dhagaanii furmaata barbaadatan ta'a. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa guddaa isin jaaladha, guddaa isin kabaja. Akka isin jaaladhuu fi isin kabaju isinuyyuu gaarii gootanii too beektu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa, eebbifamaa, eebbifamaa. Waaqayyo laabantii waaqaa banee badanuu jireenya keessa irratti haa dhangalaasu. Barri keessan kan eebbifame haa ta'u. Hojiin keessan, karoorri keessan hundi kan eebbifame haa ta'u. Eebbaaf ta'a. Ayyaanni waaqaa isin haa argatu. Dhiiga hoolichaatiin isin eebbiseera. Eebbifamaa maqaa Yesuusiitiin. Shaaloom.